macaafa faarfannaa boqonnaa 3 baafanne lakkoofsa isaa guutuma isaa dubbifanna gabaabduudha amma 8 duwwaa qaba gatii ta'ee fi maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Mata dureen isaa faarfannaa isa Daawit yeroo ilma isaa Abiishaloom duraa baqate faarfateedha. Yaa Waaqayyo diinonni koo attam baay'eedha. Baay'een kan anarratti ka'an jiru. Baay'een waa'ee koo hin dubbatu. Inni Waaqayyo biraa gargaarsa hin qabu hin jedhu. Ati garuu yaa Waaqayyo naannoo kootti gaachana anaaf hin taata. Ati ulfina kooti. Mataa koos ol hin qabda. Ani sagalee koo ol fudheen Waaqayyoon waammadha. Inni immoo tulluu isaa isa qulqulluurraa deebii anaaf hin kenna. Ani nan ciisa nan rafa. Waaqayyo waan ol na qabuuf deebi'ee nan dammaqa. Ani warra kumaatama anarratti ka'an na marsan hin sodaadhu. Ka'i yaa Waaqayyo na gargaari yaa gooftaa koo. Ati diinota koo hundumaa mangaagaa in rukutta. Ilkaan warra jal'ootaas in cabsita. Gargaarsi Waaqayyo bira jira. Eebbi kee saba kee irra haa jiraatu. Faarfannaa Daawit boqonnaan 3 baay'ee interestingidha. By the way, faarfannaan hundumti isaayyuu boqonnaa tokko kaasee amma boqonnaa 150tti kan jiru waa tokko nu barsiisa. Kadhannaa nu barsiisa. Mitiire faarfannaa duwwaa nu barsiisa miti by the way. Ndaa'um nickname ni macaafa faarfannaadha. Afaan kadhannaa jedhamee beekama. Prayers language jedhamee beekama. Afaan kadhannaa. Kadhannaa akkamii yoo jettan immoo macaafni faarfannaa akkuma as keessatti amma argitanii miira namaatti kan tottolan baay'eetu jira. Kanaafuu kadhannaa akkamii nu barsiisa yoo jettanii miira kam keessattiyyuu akkaataatti fuula Waaqayyootti dhiyaannu nu barsiisa. Kana isinii galeera mini miira kam keessattiyyuu it gives pride place to our emotion. Hubachuun keessan gaaliidha. Gadda keessatti amma fakkeenyaaf faarfannaan tokko waa'ee maaliiti beektu? Waa'ee meditationiiti. Yeroo nutti tolee Waaqayyoon jajannu akkamitti isa nutti tolee Waaqayyoon meditate akka goonu nutti dubbata faarfannaan tokko. Maayidhee jalqaba beektu? Inni karaa cubbamootaarra hin deemin eebbifamaadha. Barcuma jal'ootaarra hin taa'in inni qajeelaadha. Seerri Waaqayyoo lubbuu isaa hin gammachiisa. Bakka gaarummaa Waaqayyoo jajatee meditate gochuutti filata. Faarfannaan 3 kun immoo akkamitti kadhanna yeroo sodaannu. How to pray through our fear. Isa kana nu barsiisa. Amma fakkeenyaaf faarfannaan 22 immoo faarfannaan boqonnaa 22 immoo yeroo painii qabaannu how to pray in our suffering. Nu barsiisa. Faarfannaan 73 immoo yeroo daawtii qabaannu akkamitti kana jechuuf sinitti tarattaruu isaa barbaadeen miti. Faarfannaan Daawit emotionii keenyaaf yookaan immoo feelingii yeroodhaa yerootti qabaannu iddoo guddaa kenna. Isa keessatti garuu akkamitti fuula Waaqayyoo akka dhiyaannu immoo nu barsiisa. Sababiinsa nuti hundi keenya iyyuu regardless kristinaa keessatti yoo haa guddannu, kristinaa alatti haa guddannu, lifestyle nuti keessatti guddanne when it comes to emotion miiratti gaafa dhufu lifestyle gosa lama keessatti guddanne. Maatiin tokko disciplinein isaa baay'ee seriousdha. Emotionin isaanii fuula isaaniirraan dubbatamu. Yoo aaranis yoo gaddanis ta'edhaniitu dinner table irratti discussionii godhanii maal godhu? Fixatanii ka'u. Maatiin tokko immoo dinner table irratti volumein 49 ta'a takkumaan. Hin iyyamaa, hin wacamaa, hin jedhamaa dhumarrattoo boohanii hagii walii kennanii sorry jedhaniitu gara kadhataa dhaqu. Kun anumaaf Maartaadhaan na yaadachiisa. Siriyeesii taatanii dafee dubbadhee gabaabsee fixuufan akkuma nama warra kaanii. Inna anumaaf Maartaa na yaadachiisa tuma fagoon dhaqin. Ani whatever I feel badaa fuula koorraa dubbisuu nama rakkisa dafanii. Yoon gaddes asuma oksadheetan siyaa galatu gooftaa maqaan kee eebbifamu jedhee kadhadheen rafa. Yoon gaddes Maartaatti yoo ta'u eenyuttu Maartaan garuu rebelaw waan akkasiin jiru. Ammuma abiddi boba'ee bishaanis guuramee galaana keessas ta'u doocoo keessas ta'u jarkiinaa keessas ta'u itti nammee qabbanaa'ee kadhatatti galuutu nurra jira malee she don't know how to stuff it. Ngootu.
faarfannaan daawit garuu kana lamaan iyyuu akka goonu nuun eeyyamu hubadhaasa kana adaraa keessan faarfannaan daawit emotionii keenya yookaan yoo gaddine irra ta'es yoo gammanne irra ta'es akka simmeetii keenyaaf driver seatii kennine agne bumper seat keenya akka nuti rukun nun barbaadu akkasumas waan nutti dhaga'amu immoo dhoksine dhagaa jala keenya akka nuti ignore goone bira darbu sin barbaadu hubadhaame maaloo kana hin barbaadu faarfannaan daawit maaliif yoo nuti if we ignore stuff our emotion under stone one day explode godhe waan nu nyaatuuf kanaaf haayidii akka goonu sin barbaadu akka dhoksine yeroo hundumaas keessa kuufachaa akka jiraan nun barbaadu nor driver seat itti laanne hundumaa silxaana emotion simmeetii keenyaaf laatne mana akka gumnu sin barbaadu mana akka gumnu sin barbaadu maal godhare haala hundumaa keessatti isa hundumtu furmaanni sabraa ta'e fuula waaqayyotti bifa baalaansiif qulqulluuf ifaa ta'een fuula waaqayyotti dhiyaadha nun jedha maqaa waaqayyoo eebbifamu natti tol the most reflective way reflexiira qulqulluudhaan daawit waan sodaatee biyyaa isa baqachiisaa jiru akkatti isinii ibsu isinitti himuuf hin jedha sodaasa hin dhoksine waaqayyo mootii ta'etoo jiru ani sodaadheera waanan sodaadhe immoo kunoo kana dhadhee himata kanaafuu firoota ko keessumaa aadaa keenya keessatti wanti kun baay'ee gadheedha takka emotionii keenya namni nurraa hin beeku akkuma koo gaddinus gammannus dallannus jaallannus jibbinus haayidii magoonee dhoksinee bira dabarra isheen garuu gaaf tokko fanaddaate nama nyaatteedha daawit yookiin immoo gammalee immoo excited taane immoo biyya finnee mana gumna innis gadheedhaa'edha sagalee waaqayyo kanaafu isa hundumaa danda'u hunduratti qulqullummaadhaaf ifaan itti madhaa furmaataaf dhugaa sinitti agarsiisaa'edha maqaa waaqayyo eebbifamu fakkeenyaaf daawit iddoo kanatti waan baay'ee sodaate tokkotu jira inni iyyuu Abesalomtu loltoota 15,000 leenjisee abbaa saarraati silxaana fudhachuudhaaf ari'aa jira kanaaf yaa waaqayyo ani sodaadheera diinni koo baay'ee waan ta'aniif jedhetu kililli himata sodaasa kililli kun akka jedha lakkoofsa tokko irraa yaa waaqayyo diinni koo attam baay'eedha tokko baay'een kana irratti kan ana irratti ka'an jiru baay'een waa'ee koo hin dubbatu si'a meeqa waan baay'ee argitan as keessaa si'a 3 baay'ee diinonni koo attam baay'eedha tokko baay'een anarratti ka'an lam baay'een immoo waa'ee koo dubbatu waaqayyo daawit biraa fixateera naan jechaa jiru tu si'a 3 kililli odeessa maa inni sodaansa Abesaloomiif loltoota isa duukaa fuudhaa jiran 12,000 ari'aa jira kana eessa arganna seenaa originii kana eessa arganna samarii sanuu laateera seenaa isaa akka barbaannuuf gatii ta'ee fi Abesaaloom eessa arganna macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 15 hunduma isaa dubbifadhaa seenaan kun achirratti kan inni origineetii ta'e Abesaaloom hin beektu eessaa dhufee akkam akka ta'e stage amma kan rakka ga'e xinnoo shi tuttuqaan deema godhateetu loltoota 15,000 ari'aa jira daawitiin ajjeesuudhaaf daawit immoo paalaasii keessaa baqatee lafa onaa dabra zahit jedhamtutti jedha achirraa oromiffisaa caammaa malee baqate kophee malee baqate mootummaa saarraati baqateetu achitti kan inni kadhata kana kadhate kuni sodaa kiliirii mitire namni loltoota 15,000 sodaanne jira as keessa otuma boofte as keessa dabarten jedhee bayyesuus kan jedhu lakkoofsan qabas keessa 15,000 mititi kililli identify godheeti ani sodaadheera yaa waaqayyoodha argitani sodaadheera yaa waaqayyoodha garuu sodaansaa leerii lama qabas keessatti tokkoffaa physical fear lammaffaan garuu identity fear isa kanarratti waan ani dubbachuu barbaadu har'a physical clear fearing loltoota 15,000 cheezii isa gochaa jiru inni sodaansaa inni gajjallaaf gadi fagoo garuu isan baay'een waa'ee koo hin dubbatu inni waaqayyo bira gargaarsa hin qabu hin jedhu isa jedhudha by the way daawit eenyudha beektu eessaa dhufe daawit eessaa dhufe kun nutti lallabamaa oola gatii ta'eefi keessa lixu daawit gabaabamatti chaapteriin isaa inni jalqabaa maqaan isaa eenyu jedhamee beekama eegduu hoolaa
tiksee hoolaa jedhamee beekama midire shepherd boy jedhamee beekama maaltu ta'eere gaaf tokko the most respected prophet of Israel raajii kabajamaan Israa'el tokko mana abbaasaa dhaqee waaqayyo mana kee keessaa Israa'el keessatti nama guddaa mootii kaasuu barbaada gatii ta'ee fi isa akkan dibuuf na ergee miti dhaqee Saamu'eel dhaqee hin dhaqe innaani anuu kana yaadeera jedhe Isseey jedheetu Eliyaabin dursee ijoollee isaa warra mana jiran hiriirfate jennaani Saamu'eel dhugumayyuu inni kun bifti isaan tola see waaqayyo inni barbaada isa kana see dibuuf kaanaan waaqayyo maalittiin jedhe isa kana miti jedhe Eliyaab jechuun afaan Hiibruutiin maqaansa radi jechuudha radi jechuun immoo kan sirriitti ijaaramee qophaa'ee jechuudha Isseey kanaaf kan kun nuti sirriitti guddate well builded gatii ta'eef jedhe dura dhaabennaan no waaqayyo akka namni ilaalutti hin ilaaluu jedheetu Saamu'eel deebiseef Isseeyf innaan isa booddee tarreedhaan hin jiru as keessas hin jiru inni waaqayyo arge waaqayyo ammayyuu adreesii kennu raanfatiin ameen jedhame maalo namatti ni muy gara ijoollee kudhanii dabarseen fuuldura isaa otoo Daawitin dhufin Eliyaab jennaan waaqayyo isa kana biti hin darbe isa booddee namni hafe hin jiru mucaa irraanfatame rikkaasha hin fakkaatu Daawit seenaa isaa hubachuun gaarii gatii ta'eef innaa isa booddee namni hafe hin jiru ennaan kan fiigdu olii gad immoo hoolota bira kan ooltu jirti jennaan amma inni dhufuttu hin taa'uedhe amma waa'ee kee xumurutti waaqayyo ammayyuu aaran galfateen na duukaa bu'aa garuu waan simmeetii keessanii tonte in theological depths of these truths isinitti waan barbaaduu fi badaashee simmeetitti aaran galfatina innaa kanaaf hamma inni dhufuttu hin taa'uedhe Saamu'eel raajii waaqayyo hin dhufe Daawiti gaafa inni dhufu otoo waa tokkoon gaafatin cuggeessaa fuudhee irratti cobsan jedhu irratti dhangalaaseedha kanumaan Daawit dibamee aqee dhufeetu eessa taa'e Gooliyaadiin ajjeesee homa godhe God only by his sheer grace and generosity he elevated him to the highest land in the nation Oromifaan jedha ayyaana isaaf gaarummaa isaarraa kan ka'e duwwaa waaqayyo Daawitin laficharratti nama tokkoffaasa godhe kan hubachuun gaariidha barumsa isaa miti practice isaa miti royal family keessatti hin guddanne ayyaana waaqayyoof dibata waaqayyoo quba waaqayyoo irraa kan ka'e Daawit nama tokkoffaa Israa'el keessatti ta'e maaltu ta'eere iddoo kanatti wettan yeroo tokko garuu jireenya isaa keessatti turning point tu uumame yeroo tokko gabaabsaan jira turning point dhumame maal ta'e ayyaana saafi kenname dibata saafi kenname kennaa saafi kenname kana for granted godhateetu benefit mataa isaatti fayyadamutti ka'e he turned to use to his own self advantage advantage maal god gaaf tokko paalaasii isaa keessa too bashannanuuti gaadi gaafa ilaalu dubartii agna ishee qullaa shaawrii dhiqattu arge paawurii atti fayyadamee waamaa jedhee he forced himself to sleep with her ishee wajjin ciise mitire kennaan kun dibanni kun silxaanni kun aangoon kun identitiin kun isaan dhufe miti waaqayyo biraa saafi kenname inni garuu aangoo kana humna kana maqaa kana significance kana self advantage isaatti fayyadamutti ka'e dubartittii wajjin ciise hin ulfeesse isa booddee kan mayyuu duwwaa miti abbaan manaa ishee abbaan manaa Bershiibaa Yuuriyaan waraanarraa waamame akka ishee wajjin ciisu godhe isa booddee immoo inni dinnaan maal godhe akka inni ajjeefamuuf conspire godhe mitire successfully which he did hin ajjeesise isa booddega mootummaan Daawit tidaarin Daawit zinnaan Daawit qabeenyi Daawit hin caccabe bakka everything Daawitin kan inni squandered godhe kan inni bira ga'e kan inni qabate kan inni guduunfate kan inni yaabbate hundumtu sababa kanarraa kan ka'e hin caccabe mootummaansa gaaffii keessa gale leegasiinsa gaaffii keessa gale maqaansa hin cabe faamiliinsa hin caccaban yaadattu eddesiititi obboleetti isaa wajjin ciisuurraa kan ka'e Abesaaloom obboleessa isaa waraanee ajjeese baqatee bade everything you name it waa'een Daawit gaafasii ka'ee caccabuutti ka'e
kanarratti Abesalom caakkaatachi bahe Israa'el qomoo kudhan walitti marjii godhee loltoota 12,000 hamma 15,000 ta'an leenjisee successfully mootummaa abbaasaa kuudeetii gochuudhaaf irratti ijaare. Kuudeetaa beektu miti biyya Afrikaa irraa warri dhufni ishee kana maala household language dha'u. Kuudeetaa successfully irratti ijaaree cheezii gochuutti ka'e. Kanaaf Daawit amman baay'atu diinonni koo kan inni garuu sodaa guddaatu jira. Psychologistoonni warri psychology barattan waa'ee sodaa definition gabaabduu lama kennu. Sodaan jedhu sodaan it is the instinctive feeling for clear danger that present at the moment. Sodaan sodaan amma fakkeenyaaf bofti dhufe gaafedhan maal taatu yokkusuma adrenaline glandin keessan waa tokko dhagna keessan keessa bur godhe yaaseetu yookiin akka baqattan yookiin dullaa fuutanii akka mataa dhooftan sin godha. Kun constructive gaariidha. Maaliif akka nuti abiddaan hin gobanne yookaan akkuma bofaan hin damne fiigaa baqadhaanuun jedha. Garuu sodaa most complex ta'e har'a jireenya namaa ajjeesaa jiru garuu maalidha jedhe Roolomeen macaafa isaa 1967 yoo dubbifattanii keessumaa warri psychology course fudhatan maqaa isaa toon dhaga'een hin dabarre waan ta'eef Roolomeen most complex qaniitti nu ajjeesaa kan jiraatu garuu maalidha jedhe anxiety. When we question our life anxiety garuu faallaa sodaati clearing qabu. Maal sodaata weettan anoon beeku akkasumatti garaan kun na haa oola. Anoon beeku baqa hirriban qabu gangalachaan bula. Baqa gloom and doom. Duumessi jira? No, hundumtu great. Kun anxiety dha. Ma indahum Roolomeen gaafa kan explain godhu is a dread of death of our life jedha. Guyyaatti 1,000 times anxiety irraa kan ka'e dhagni keenya nameenyi keenya isaa eenyummaan keenya nyaatamaa jiraata jedha. Daawit anxiety kan isaa fi laachaa jiru maalidha beektu sin? Yoo ani mootii miti ta'e Waaqayyo na wajjin hin jiru yoo ta'e egaa ani eenyu? Identity ko. Egaa ani eenyu maqaan ko? Maaliif? Waaqayyo hin jiru jechaan jirani Abesaloomiif diinonni Daawit. Maal jechaa jiru ree? Waaqayyo Daawit wajjin fixateeraa jedhu. Jechaa jiru. Excuse gaarii immoo qabu jarana. Evidence gaarii qabu. Sababiin isaa Saamu'eel isa tokkoffaa irratti maaltu ta'e beektu sin? Waaqayyo Saa'ol yeroo intentionally disobey godhe Waaqayyo mootummaa isaa irraa fudhate mun fudhanne. Kaabod jedhe mootummaa isaa irraa tarsaas. Reasonable doubtii qabu waan isaan jedhan kun. Detailed. Akkuma sana Waaqayyo nama dhooshu jechaan jiran isaan. Waaqayyo sin jiru jechaan jiran. Ay Daawit wajjin Waaqayyo maal godheera jechaa jiru. Fixateera. He's been through David jechaa jiru. Kana keessatti dhagaa Daawit kan inni kadhate. Yogguu jireenya akkas cinqii ta'u maal akkamitti kadhatama gaa? Asirraa barra akkamitti kadhatama? Akkamitti kadhatama? Yogguu yaaddoon itti ta'u ila sodaa isa bofaa'u fiignee baqanna. Isa hantuutaa'u fiignee baqanna. Isa dullaa qabatee nutti dhufoo dullaadhaan ofirraa deebisne yookiin immoo jalaa baqanna. Isa garuu guyyaatti yaaddoodhaan siqiqiidhaan stressiidhaan depressioniidhaan nu nyaachaa oolu garuu akkamitti fuula Waaqayyootti dhiyeessina. Daawit akkamitti dhiyeesse? Role model kadhannaa kadhate Daawit. Macaafni faarfannaa waggaa 2,500 ol the role model to pray. How to pray. Jedhamee beekamu. Role model nu kennameedha keessatti. Kanaaf kana barachuun keenya gaariidha. Tokkoffaa akkamitti akka kadhate lakkoofsa lamarraa. Immeejii gurguddaa meetafoorii gurguddaa dubbate baay'ee gabaabseen fixa. Tokkoffaa yaa Waaqayyo jedhe lakkoofsa dirraa. Ati garuu naannoo kootti gaachana anaaf hin taata. Beekan immeejii kana filadhe. Ati garuu Ingiliffisaa maayidhe beektu Yahweh you are my shield around me jedha. You are my shield. In front of me jedhu moonile around me. Jedhetu dubbata. Okay, gabaabatti yeroo gatiin qabneef. Keessa waa'ee gaachana ishee kanaa beekna biyya keenyatti warri guddan. Nam tokko gaachana harka isaatti straappii godhatee gaafa lolatti ba'u maal asiyumii godha jettanii yaaddu? Maal yaadeetu namni akkas kan godhu? Ay waraanni dhufaa jira gaachana yoon godhadhe waraanni kun hin hafa jechuusaati gaafa gaachana godhatu? No, maal jechuusaati ree? Har'a waraanni guddaan dhufaa jira, dangerously guddaan dhufaa jira. Haa ta'uuti garuu gaachana kanaan the most important part eenyummaa koo akka annihilated hin taane akka hin bannetti of dura qabadhee tan at least of oolcha jedhaniitu fudhatanii ba'u. Mitiireen jedhe dubbadhaa yookiin akka jedhaa hin rafina yookaan achi nan tursa beektu amalakoo.
Inna gaachana jechuun namni assumptionii godhu gaachana godhadheera har'a waraanni kaansilii ta'eera gochisiisuun miti. Gatiin gaachana godhadheef waraanni kaansilii ta'a jechoota hin ta'in waraana yaraa dhufaa jira. Garuu waraana hamaa kana significant party eenyummaan koo akka hin banneef akka hin jaamneef kanan of dura qabadhaa jedhaniitu ba'u. Mitire Daawitis indaa'um iddoo tokkotti du'uuf abootteen tokko na biraatti hafee tureedhe. He reckons with days even sodaachuu isaa kan ka'e. Haa ta'uuti garuu significansiin koo akka lafarraa xaragamee hin banneef ati gaachana naa taa'edhe. Garuu most assumption namoonni kan rakkatan bara kana keessa maa inni beektu erga waaqayyotti amane erga waaqayyo guddaa ta'e erga waaqayyo hundumaa danda'a ta'e hojii waaqayyo tokko duwwaadha jedhanii kan amanu hin jiru. Innis yeroo hamaan irratti ta'u waaqayyo kana oolchuudha. Kanan ta'u taanaan waaqayyo hin jiru jedhanii amanu. Isa akkasitti amanuu dandeessu garuu it has nothing to do with the Bible God. It has nothing to do with the Bible God. Maachuudhaare bara biyya cabe kana keessatti biyya seexanni moo'ee kana keessatti biyya lafaa seexanni moo'ee kana keessatti biyya dukkanni moo'ee kana keessatti biyya yeroodhaa gara yerootti daanjarasiin jiru keessatti wanti nama sodaachisu jiru keessatti ani garuu hin sodaadhu. Maaliif? Waaqayyotu naannoo kootti gaachana kooti. Waaqayyo kana si naa gargaaru. Kanaaf warri atheistoniif anta agnostic warri jedhamani waaqayyo gaariidha erga ta'eeti hamaammaaf narratti ta'a jedhanii amanu. Hamaan erga narratti ta'a ta'e waaqayyo hin jiru jedhaniitu galagalanii sokkan. Maaliif? I don't think this Bible God dubbifatan natti hin fakkaatu. Daawit garuu tarii du'uyyuu nan danda'a jedhe. Tarii baduyyuu nan danda'a. Most important eenyummaa koo ati ijaarte akka fuula keetti xaragamee hin banneef ati naannoo kootti gaachana naa ta'e jedhe. Kana jechuudha gaachana jechuun. Maqaa waaqayyo eebbifamu. Yeroo haalli bade yeroo nama sodaachisu keessatti sodaan sun yoo xaragamee baduu baateyyuu ani gaaddisa du'aa jala yoon deeme gaaddisa sodaa jala yoon deeme iyyuu waaqayyo gaachana kooti jedhanii gooftaa of dura qabatanii deemuu akka dandeenyu nu barsiisa Daawit. Garuu inni sodaatu significansiin isaa akka xaragamee hin banne inni jedhu maal isaati? Isa lammaffaa slaayidii isa lammaffaa ta'uu cite sitti tola natti tola. Akkas jedhe. Ati garuu yaa waaqayyo naannoo kootti gaachana anaaf hin taata. Ati ulfina kooti. You Ingiliffisaan immoo Yahweh you are my glory. Qoyme anaan kan na dhibe. Namni loltoota 15,000 baqatee miilli caammaa hin qabne malee lafa onaa keessa jiraatu. How he can possibly say you are my glory? Ati ulfina kooti kamitti jechuu nama dandeessisa. Then why he says this? Ela bakachaa jira caammayyuu hin qabu mootummaa isaa salphatee wayyaa mootummaa isa bara sanaa otoo hin uffatin qullaa isaa ba'ee lafa onaa jira. Garuu waaqayyoon immoo maayichaa jira. Ati ulfina kooti jechaa jira. Maayichaa barbaade Daawit. Gabaabsan isin hima baay'ee gurguddaadha keessan galu. Ulfina jechuun afaan Hibruutiin kaavood jechuudha. Kaavood. Hubadhaa KAVOD. Kaavood jechuudha. Eessaa dhufee macaafa moototaa keessatti mootii warra Mo'aab tokkotu jira ture. Mootii warra Mo'aab Egloom kan jedhu. Egloomiin maqaa isaa dhageessanii warri beektan. Egloom mootii sanafiidha, mootii gadheedha. Garuu biyya isaa keessatti mootii gar malee kabajameedha. Maaliif beektu? Gar malee furdaadha macaafni qulqulluun akka jedhutti Egloom. Egloom kaavood jechuun ulfina qabeessa ulfaataa jechuudha kan biraa miti. Heavy jechuudha. Heavy matter jechuudha. Heavy. Bakka baay'ee ulfaataa tureeyyuu maqaa isaa maal jedhanii nickname moggaasanii kaavood jedhanii moggaasanii. Indaa'um Oromifa keessayyuu jira mitiire naannoo ani guddadhe village ani guddadhetti namni akka kolkolleen jaarsummaa gidduu naman taa'u. Kolkollee huuqqataan akka koo abbaan manaa fi manaa gaafa wal lolanii jaarsummaa dhaqee araarsu. Naannoo keessa noon beektan fakkaata. Isa akkamii waamamre isa dheeraasa isa guddaasa maayiduu biyya kanaa maqaa namoota akkasii seedha boundary moo something like that yogguu lolli ka'anii hey jedhaniitu dubbatu boundary something like that raayinatti meeture nan raanfadhe malee inna bakka maaliif jedhu dubbii isaatu miizana kaasa qabeenyi isaa nagartuu gizuufii kana nama jedhu bakka. Achumarraa dhufe weighty matter significant important. Amma waaqayyoon ati ulfina kooti jechuun gabaabaatti maa jechuudha beektu? Waa'ee koof wanti
aduudhaa gadis ta'e aduudhaa ol importantiif signifikantiin tokkoof tokko duwwaadha inni iyyuu si duwwaadha jechuu keenyadha. Haleluuyaa. Ela maqaa koo miti, silxaana koo miti, militarii koos miti, maalii koo miti. Situ maal kooti jechuudha, ulfina kooti. He has to say that now. Daawit amma akka jechuutu irra jira mitire duraani ulfina koo maqaa koo signifikanti koo jedhee kan inni baasketii keessa naqatee ture mootummaa isaati ture. He misplaced his glory. Na hubachaa jirtu silumayyuu ulfina isaa baasketii roongii keessa naqate maal godhate silxaana isaa ulfina kooti jedhee fudhate. Barcuma isaa ulfina koo jedhee fudhate. Successful nation builder resume isa si ulfina kooti jedhee fudhate. Gaafa inni hundumtu harkaa citu ulfinni hundumtu eenyu biraa akka dhufu iddoon isaa waan isaaf galeefi amma maqaa koo waammadhu yaa Waaqayyo. Amma barcuma koo waammadhu yaa Waaqayyo. Amma history committee hundumaa irratti ulfinni koo sidha ati anaaf ulfina koo ta'e. Waaqayyo ulfina siniif haa ta'u. Ati anaaf ulfina koo ta'e. Dhugumayyuu nutiyyuu takka signifikansi keenya ulfina keenya baasketii roongii keessa gaafa keenyu purpose jireenyaa nu harkaa dhiba. Uguma Daawit yoo mootii miti ta'e eenyu kana booddee? Uguma Daawit ko Israa'elin nama ijaare miti erga ta'eeti eenyu kana booddee gaa? Uguma Daawit successful nation builder erga hin taaneeti eenyu gaa Daawit? Nama Waaqayyo dibee kaase erga hin taaneeti eenyu gaa Daawit? Innis immoo waa tokko himata akka hin jenneefi Israa'elin isatu ijaareem Daawit akka hin jenneefi ammoo እንዳውም መቀራ ጫብሰተ ያበሰሎም ኔሽን መቀራ ጫብሰተ ኩዳን ቆሞ እንዳውም ጎርሲቱሳ አድቫይዘሪን ዳዊት ኤኙቱሬ መቃንሳ ንቤከማን አፋንሳ ከሳ ጎርስበው ጎርሳ አፋን ዋቀዮ ፈካተ ዳ መጫፍኒ ቁልቁሉን መቃንሳ ኤኙቱሬ አቂጦፌል እዩ አበሰሎም ራፍደተ አቄና ዋቀዮ ጋፈ ዳዊት ሪስቶሪ ጎዱ ሀሬሳ ያበቴ መንት ገለ ፍኞዳ ነው ፈንሲ ያጄሴ ዱኤ ማለ እና ኔሽን ቢልደሪ ነው እተን ኖ ናናው No, at least he have his own moral integrity. Yo etanimmo ilmansa tu debi ekantane gocha jira mana kessa. Nation builder ida kan jenne siltana kan jenne fundum torkatti chabe. Amma garu siltana kotin se ulfinniko, maqa kotin se ulfinniko, jireenya kotin se ulfinniko, lakki ulfinniko maqa komiti siltana komiti loltota komiti ulfinniko sida ya Waaqayyo ede. Waaqayyo ulfina sinifaatu. Yoggu miningi jireenya harkatti cabetti yoggu waan inni ijaarrate kun miningi naata maqaa naata azinna naata jedhe harkatti badetti kun hundu indaam iddoo tokkotti maa hedha beektu yaa Waaqayyo hunduma isaa fudhadhu hunduma isaa maal godhu fudhadhu afuura keessa gara kadhannaatti nageessu garuu maalin godhin jedhe narraa hin fudhatin jedheetu ulfina kooti ati you are my significance you are my importance you are my identity jedheetu itti aane sadaffaa irratti waan inni kadhateetu natti tole. Ati garuu yaa Waaqayyo naannoo kootti gaachana kooti anaaf hin taata ati ulfina kooti mataa koo immoo ol hin qabda jedhe. Ilaala ulfina hin qabu maqaa hin qabu eegduun koo gaachanni koo si'i kiliirii godhee sodaa isaa argatti matee booddee. Isa ulfina koo nyaachaa jiru saqeessa koo nyaachaa jiru anxiety koo fummoo ati maal koo ulfina koo hundumaa irratti yoo confidence yoon dhabe immoo ati maal koo jechuudha jedhama immoo ati confidence koo jedhe. Maayidu biyya keenya nama sodaatee qosus jedhee gadi deemu gajjechaa sodaachaa waa nama suspicious maayidu biyya keenya mataa kee ol qabii deemee dhumini hold your head high jedhu maal jechuudha kana jechuun karaa biraa be confident jechuudha. Na yaadadha biyya kana baran dhufe mistira koo sinitti machuu kooti gaa interview jalqaba hojiif godhe biyya keenya akka biyya keenya tan interview godhe akkam godhu interview biyya keenya joosin qaamumaan natti agarsiise Waaqayyo yaa eebbisu akkam godhu ija keessa akkas hottataa ilaalaa gootus biyya kana biyya keenya ex hin argattu hojii akkasuma seene aadaa biyya keenya supervisorin suutii isaa godhate karabaatii isaa godhate airportii keessa dhana yaadadha dhufee na bira ta'a anoo akkas jedheen gommee ta'a maan naan jedhe beektu jecha tokkitti naan jedhe hold your head high naan jedhe edaa inni be confident naan jechuu isaati ingiliffa sheeyyuun beeku oggusa namaa naa galteetti miti mataa koo fudheen gale
hojicha sin arganne mataa koo akkuma gadi qabetti fudheen gale Daawit akkas jedhe ulfinni koo sokke mootummaan koo sokke loltoonni koo sokkan ani waa tokko irratti waan confidence jedhee waan madduun qabu waan itti mataa koo qabadhe confidence qabadhe waan maddu hin qabu ati mataa koo naa qabi confidence naa ta'eedhe kadhata akkam dinqiidha confidence naa ta'eedhe argitani sodaan qaba gaachana naa ta'e yaaddoon qaba glory naa ta'e confidence qabu confidence naa ta'e maqaa naa ta'e jedhee Waaqayyo waammate firoo tokko gaachana kan godhattan maalsin ulfina kan godhattan maalsin confidence keessa noo eenyu keessa jira laata jedheetu Daawit hindaa waan inni jedhee kadhatu yu akka inni confidence godhate Waaqayyo keessatti sinitti himam akka jedhe confidence Waaqayyo hundumtuu sadii seerachaa jira seexannis namnis biyyi lafa innu baqateera kililli garuu Waaqayyo akkasannis ne confidence dhaan gaafa amanu akkas jedhe ani sagalee koo ol fuudheetan Waaqayyo waan madda inni motulluu isaa qulqulluurraa deebii naaf hin kenna attamitti Waaqayyo sidii seeree biyyi lafa otoo sitti mumu Daawit mootummaa kee dhiiste caaka keessatti otoo ciistu Daawit har'ayyu Waaqayyo kan kooti na dhagaa naa deebisa naa lola jetta jennaan eeyyee anoona waan madda innoo teessoo isaa qulqulluurraa maal godha naaf hin deebiseedhe teessoo isaa qulqulluu jechuun Daawiti Mount of Zion jedha macaafa Daawiti keessatti iddoo baay'eetti argitu si'a 150 ol argitu kana jechuun maachuusaati taabota Waaqayyo gaafa fide Daawiti gaara sanarra kaa'e iddoolee yeroo booddee Salomoon mana qulqullummaa irratti ijaare achitti maaltu ta'a beektu hoolaatu qalama maal gochuudhaaf cubbuu isaanii bakka buusanii aarii Waaqayyo irratti ababa'uudhaaf anaaf jettee miti tulluu kee qulqulluurraa cubbuu koo aarii kee substitution irratti buusiitii anaaf naa dhagahi jedheetu Waaqayyo waammata ati kan kooti na dhageessa gaara koo jirta jedheetu Waaqayyo waammata Waaqayyo nu gargaaru takka koo nutiyyuu aniyyuu yogguu hardship nutti ka'u bitaan mirgaan duubaa fuunduraan Waaqayyo na dhiisteenna Daawit ture silaa kan na dhiiste jedhu ture Daawit garuu no innoo nan dhiisne innoo har'ayyuu bitaan mirga koof duubaa fuundura koon maal kooti tokkoffaa gaachana kooti maqaan kee badeera mootummaan kee badeera ulfinna kee badeera warra jedhaniif isatu ulfina kooti confidence qabdu hundumtuu hojiin kee yarateera warra jedhaniif immoo isatu confidence kooti maaliif anoo gara saattan iyya maqaa koof jedhee miti isa aarsaa irratti bobeesseef jedhee Waaqayyo na yaadata na waammadhaa jedhe waa'ee indaamu gaafa Waaqayyo restoorii godhu kadhata isaa booddee kuno macaafa seenaa baraasa tokkoffaa 28 irraa gaafa dubbifattani macaafa seenaa bara Waaqayyo qalbii diddiirra isaa kana dhaga'e ulfina Daawit restoorii godheedha sagalee Waaqayyo gaafa restoorii godhu maayidee dubbata beektu Daawit waggaa dheeraa quufee bara gaarii jiraate ulfinaan boqote ulfina jechuun kaavood jechuudha ulfinaan yookaan kaavoodiidhaan boqoteedha argitanii yeroo seexanni si dhiisee jedhu keessatti akkasitti boqote kanaafu ani jedhe Daawit erga Waaqayyo na deebise ta'eeti erga Waaqayyo ulfina koo ta'e erga Waaqayyo gaachana koo ta'e erga Waaqayyo confidence koo ta'e maalan godha nagaadhaan narrafaa jedhe numarratti kana takkamiti lakkoofsa 5 irraa nan ciisa narrafa Waaqayyo waan ol na qabuuf deebi'ee nan dammaqa jedhe bakka confidence isaati ka Waaqayyo gaachana isaati ka Waaqayyo eegduu isaati ulfina isaati Waaqayyo narrafa bakka I will sleep good night jedhe numarratti immoo kumaatamni naannoo koo marsee yoo na ijaareyyuu waa ta'inna jedhee hin sodaadhu inni na duukaa waan jiruu fedhe gaachana godhate ka Waaqayyoon akkamitti dhageeffachaa jirtu ani kadhata kana gaafa naa gale Waaqayyo nan galateeffadhe hundumaa caalaa gaachana naa ta'e Waaqayyo jedhe hirkoo naa ta'e Waaqayyo jedhe ulfina naa ta'e confidence naa ta'e Waaqayyo jedhe egaa as keessaa waammattanii waan dhabdan qabdu Waaqayyoon iddoo ulfinaatti waamaa Waaqayyoon iddoo gaachanaatti waamaa Waaqayyoon iddoo confidence'itti waamaa Waaqayyoon jira Waaqayyo siif jedhee miti qulqulluu ilma isaa the ultimate substitute of our sin hallelujah
the ultimate substitute innille fanno dura gati dhaabate dubbatee fi Mount Zionitti quba qabee kadhate nuti garuu Kiristoositti quba qabne kadhanna maaliif aarii Waaqayyo sababii cubbuu keenyaaf eenyu irratti boba'e ilma isaa Yesuus Kiristoos irratti boba'e hallelujah kanaafu nan ciisa kumaatamni yoo namarsiyyuu waa tokko ta'a jedheetaniin sodaadhu jedheet garuu emotionaas immoo sodaasaa immoo ammayyuu dinaayin godhu yaa Waaqayyo kaayina ooshi diina koo mangaagaa caccabsi jedheetu immoo dubbata dinaayin godhu ka sodaasaa otoo badanaaf siiti eddee ati pheenxee miti akkamitti diina koo mangaagaa cabsi jetta jennani jettaniin beektan isin kaay mangaagaa shirraa cabsi jedheem Daawit ari sodaansaa keessaa reflektii godhe maal godheettu silaa oksi siyaa nyaatu gaaf tokko siyaa balleessu du'a bara baraatti ture he have to pour in front of Yahweh itti dhufeetu eegaa jedhe dhumarratti oolchuun eessaayyuu yoo dhufa ta'e si biraa dhufa jedhe if there is salvation it is from Yahweh Ingilifisa oolchuun eessaayyuu dhufa erga ta'e only Waaqayyo san oolchuu jechaa jiru ka Waaqayyo isa wajjin hin jiru jechaa jiru no atoo oolchaadha eenyuufiyyoo if there is redemption if there is salvation it is from Yahweh Waaqayyo si biraatii oolchuun naaf hin ta'a eebbi keessa bakeerrattaa ta'u Waldaa